Dugadda qabsaa'ota ganamaa keessaa kan Jeneraal Waaqoo Guutuu wajjin qawwee hidhatanii mirga uummata Oromootiif bosona kan galan keessaa tokko kan ta'an Haaji Hussein Fechee guyyaa kaleessa umrii isaanii 80tti du'aan addunyaarraa boqotaniiti jiru. Haaji Hussein Fechee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warra bu'uura jalqaba ka'an keessaa nama hangafaati. Lola Doombir, Lola Janaadee fi kan kana fakkaatan lolee goota shoora isaa irraa eegamu qabsoo Oromootiif gumaachedha. Qabsoo diddaa sirna gita bittaa keessatti gaarreen Baalee fi Gammoojjii akkasumas bona hamaa Soomaaliyaatiin miilaan imaluun qabsoo keessatti gumaacha seenaa gumaachaniiti jiru. Gizee tokko dayyuu xallaa keessatti dayyuu bakka manni kennu uffatutti nama 70 dayyuu xallaa keessatti laga dayyuu ka'ee nama 70 irraa olaatti Abdul Hussein jedhanii Ismaa'il Haji Ismaa'il jedhanii Muhammad Ibrahim jedhanii nama achitti du'e callaan Ali Ilmi jedhee nama 75 Abdul Hussein Mas'uudummaa guyyaa sana lola sana hoggaamsan kan akka mataa kiyyaatitti guyyaa sana kun argitanii iyyeetti asiin seentee qobatan asiin harka kana jalaan seentee harka kanaan na keessa baate nama 75 achi duraa dhume guyyaa sana lola sanirraa qabnee nama isaallee fixee reeffa namaa harka isaatiin maali gaara fateetti iyyeetti tokko awwee ooltamaatii kan guddicha ta'an matariyaa sana guyyaa sana fixatee kaaka wanta harka harkaan hin qabin masnoo duula dhibaalu ergee achitti nu harkaa baasa gaara riraatitti hojjenni gaara irraa gannamu gaara riraatitti ta'ine guyyaa sanillee nama 47 nurraa ajjeesee nullee namarraa ajjeefne asan ture qawwee 7 hiikee guyyaa sana qawwee 7 hiikee gadeen har'a itti ba'ee qawwee 7 riraatti lola riraatitti jayin akkasii san lollee gizee san akkasii dhaabannee bakka hedduu lolle gaafa ena jinoo wajjin akka jillinaan waaqoo guyyaa san mataa fi dibu'ee loleen jina waaqoo guutuu nami amaara achiin nu fidanii akkanatti lollee gaafsanillee achumarraa qabee ayyan irgizee nu tokkosan Oilman keessa gaditti akkasuma ayyan nu tokkosanii gaala fidanii rimeetti ajjeesanii ilmeen duutuun haadharra teettee hoolu haati duutee ilmeen duutuun nama 5 beera ilmeen Sindu taati rate beera 5 guyyaa san du'ate ilmeen irra teettee hoolu seenaa akkasii waliin lollee isa ajjeefnee ifideetti duulee baay'ee keessa dhaaban inna zamaniin yobbuu asa ture itti wayitafaarsa san akkuma obboo jedhu kan gizee san lola sanii mataan akka lola dayyuu sanitti mataan isa kaabsan Najirbaashii asii duulatti baasanii maqaa faarsan jaallee obboo hasan ture jedhanii tafaarsan maal jedhan Abuu miila bitaachaa abuu sun yotasan warra amaari sossobee bitan abuu miila bitaachaa hasan fuula loo dhutaalcha hasan fariidis turaan si geettee janna kana roobduu dhima deettee jedhanii hasanii onnee bilbilaati miliqaa akka shimbiraati jagna san jedhanii hasanii obboleessa abdiiti sodaatan akka rabbiiti nama san jedhanii hasanii obboleessa Useenii sodaatan akka Sheek Useenii nama san jedhanii akkanatti maqaa isaatiin faarfamee lola san dhaabee osoo lola qawwee bichaa qawwee amaarumarraa fudhateen amaara lolee gizee takka callaa qawwee 18 wata takka qawwee 7 jagni akkasii sun itti bu'ee odoo bilisummaa carraa bilisummaa odoo ilaanin argin ajalli tareenii irraa Haaji Hussein umrii isaanii manguddummaattis jaarsa biyyaa hangumaa fixu hayyuu gameessa ture akkasuma rakkataa gargaaruu bira dabre nama qabeenya isaa gargaarsa irratti fixateedha. Haaji Hussein Fechee dhalatanii osoo uummata isaaniitiif qabsaanii umrii isaanii ganna 80tti bakka dhaloota isaanii godina Baalee aanaa Dalloo Mannaatti du'aan guyyaa kaleessaa boqotaniiti jiru. Sirni awwaalchi isaaniitis achumatti raawwatameeti jira. Noodo yoona abiyyeefa afaanin akka ammasi argu kana arge yooma takkallee nuun godhina danqarattaa dhumnu siidaa jenninar waaqoo ijaan nu argisiisaa bakkatti dhaabat Haaji Adam Saaddoofa dhiira odoon arginu jettu sarse san siidaa isii Addis Ababaa keessan nu dhaabanii siidaa nama dhibaa biratti odoo nu dhaabanii bu'uura isaanii agarre in sabbarraaju wama dalagaa waaqoo guutuu takkatti odoo nu argisiiftani fedhii teenna san biyyeen wani komiin biyyee nu qabne siidaa jennina waaqoo takka jedha ummata isa jala jiru warra Bigulle ijoollee maa ifitti asin qabne jechuu komii kanan qabne. Egaa kabajamtootaaf daawwattoota keenya oduun idileen ammaaf qabannee siif dhiyaanne kanan gammaa daawwattan ture oduu dubbisuun kan isin faana ture an hordofaa Maammadii ogeessi kaameraaf teeknikaa Abdii Jamaal nu faana ture qophiin OMN taafan itti fufu horaa bulaa.